Wake up, they make a child. Can I say once? Can I talk once? Can I dubbachu carraa tokko? Biti sirraa qabadda. Waan dubbadhu isan booda dubbadhaan illee walii galla. Dhageeffadhu. Jaarsaaf jaartiin uumaa rabbii keessattuu laal gara uume. Hojiilleen akkasuma gara qabanii akkuma dhiiraaf dhalaa jedhee uume hundi isaaniitu waan isaan fakkaatu dalagan. Ani itti gaafatamummaan ani qabu mana kiyyaaf haadha warraa tiyya nyaachisu ilmaan tiyya nyaachisu waan gara alaati isaan barbaachisu kara manaaf fiduun dirqama kiyyaa. Haati warraa tiyya immoo hojiin isiin narraa qooddamtu hojii mana keessaati. Ilmaan kiyya teekeer godhu bakkaan hin jirretti. Uffata kiyya narraa dhiqu, uffata ijoollee isii irraa dhiqu. Agartee kuni gadaantummaa miti. Uumaa rabbiittu akkana godhee uume. Sii galee an humna waan qabuuf uumaa rabbiillee wal dabarsee rabbi waan uumeef dalagee alaa fiduudhaaf itti gaafatamummaa mana san nyaachisee bulchuu akka isaan hin rakkanne godhu yoo isaan akka isaan agartee mallaqa waan garagaraatiif hin rakkanne diinagdeen utubuuf jiraachisuun dirqama kiyya ilaalti. Isiin immoo ati mana tiyya ilmaan kiyya dhiquu nyaata mana keessa dhaabuu yoo bira jiraadhe bare numa qarqara. I wanna help her, no problem. Rakkoo miti. Sii galee yoo bira jiraadhe yoo qarqaree rakkoo miti. Yoo bira hin jiraanne immoo itti gaafatamummaan isii kan. Ammoo osoo dalaguu galgala dalagee ganama ka'ee nyaata dhaabee fi isaa kenne isii kennee biraa deeme jechuun sarraatanyaa jechuudha kun afaan biraatiin. Kanaan ala dubbin asuma dhumatti. Kanaan ala waan jettu qabda. Hidhattee? Thank you very much. Akkan si dhageeffadhe na jalan dubbattu hin dhageeffatta. Ka duraan mana clean godhuun jaartii teetii keer godhuun jaartii teetiif utubaa manaa ta'uun yoo isiin dadhabde isii tana gargaaru yoo isiin mana keessa kitchenii keessa jiraatte ati living room vacuum isiidhaaf godhuun mana yookaan carpetii ijoolleen guyyaa balleessaa oolte secondiin balleessiti macam ijoolleen balleessite kana teekeer gootee clean gootee soofaa bikkatti deebisuun yerummaa sirraa hin fuutu. Point number 1. Lammaffaa jaartii tee luka dhiquudhaa miti osoo dandeette isii tana dugda baadhattee deemte she deserve it. Okay? Deserve gooti. Maaliif si'i hin beenne. Dhageeffadhu qalbiin. Si'i hin beenne haadhaaf abbaa ifii dhiiste. Si amantee kaatee si wajjin deemte sitti heerumte maatii ifii ka jaalattu haadha abbaa ifii ka jaalattu san dhiiste si bira dhufteet jaartii haadha manaa si taateet gosaaf aalaaf aalii ifii dhiisteet ati responsibility akka abbaa manaatitti fudhattee isii tana fuutee manatti galfattee gosa isiitirraa fuutee abbaa isiitirraa ka akkamiin jaalatu intala bar akka killeeti guddisanii intala nyaachisanii obaasanii intala laaltaa bakka yoo isiin deemtuu you oh my god gaafa ati isii argitu si jechisiisu sun teekeer maatiin isii godhu san maatirraa fuutee isii tana ani maatiin kiyya teekeer nan godhu habibti hin fixadha. Isii tana isii akka killeeti guddisanii harka si kaa'antan ati akka harreetitti dhidhiitaa bulchuu miti akka harreetitti jiraachisuudha kitchenii keessa